amantaan warra jirtu isaan gasha hinjilli isaan gasha oromoon ati dhiiga koo garuu waa'ee kun sun gashu ati hambaa aanooleti an hambaa aanooleti nuti lafeen tokko hin ta'u nama dhaabatta giddii kee oromummaadhaan nuti hanfalmannummoo kun amantaa miti hin sobusan amantaatti geessanii beeku qawwee bakka nama dhaayina amantaan isaanii bakka lafa keenya saamanidha bakka nuuf kaamsanidha bakka lafarraa nuuf ta'edha amantaan isaanii amantaa maalii beekti jarri eessatti amantaa beeku natti himne kanaafuu nuti tokkodha it's about freedom sila nasqannat ነው እንጣበቱ መዲ ከኛ ነው ኦቦላን ከኛ ነው ስንራ ዱማ ጅራ ነው አጀሰን እስን ዱአ ጅት ነው ዱአ ጅራ ሙስሊም ካምጣ ለፈራ ለፈ ሙስሊም የሰጥይሰን ለፈ ክርስቲያን የሰጥይሰን ነው ብልሶም ለክርስቲያና ታኔ ሰንንጀኒ ረም ፍከኝ ባኛ መመነከኙቲ ወቲ ሆጂ በነተን ለፍት ኦሮሞ ብሻን ኦሮሞ አፋን ኦሮሞ ዱበታ በክርስቲያን ከኝ ሰፋን ኦሮሞ ዱበታ መዲ ዳበና አመድ በትከስ ገረቶሚ ዋይስ ቢደሚቲ ሊደርሺፕ ይሟንተ ዋንም ራበቀቱ ፍዳ ዋን ቢጅበኒ ፍራበቀ ነምነ መደመቅ አመንታስ ነው በቀነቱ ረ አማማ መደንደኝ ዱበና ደገሩ ቀምና ወላ ደገሩ እና ጆሃር ኦፌሶኒ ቸርቺ ዲሲት በነማስቲ harka caalu warra muslimaatu nu deeggare baay'ee majority warra muslimaatu maallaqa baase warqumuu caala jechaadha namoota keenya sammuu miiccanii namoonni baay'ee dubattafaniiru beektaa orma ortodoksii hin jedhan jechaadha kanaafu jabaadhu maallaqammoo waa'ee gargaarsan jettee gargaaruu qabna isa yeroo darbe gasheera adoon addaan bafachuu kedhiisuu kee ana waadaa sii galeessu yaaddatta miti gasheera caaltu boranaa jennaa wada wallaggaa jennaa gashuuf akkanaa beektuufi natroo gashuuf akkanaa beektuufi chana ana jedhe nan godhaanii gasheera kanaafuu barbaadeetiin naseeta haalli galii sun jechaadha an wallaggaatu immoo raawul bergeera kanaafuu jabaadha galatuun waan gotu hundaafuu garuu immoo sodaatiin jarri cabsuuf kana itti gasha sirraan bu'an isaan boru sir amantaa isaa qabdu hin jiru nurraan bu'an kanaafuu si gasha waa'ee kee nagasha waa'ee koo si gasha nuti warri musliimaaf kiristaanaa warra dhaqanii abbootiin kun bakka tokkotti qalanidha si musliima moo kiristaana jennan oromoo jedhan bakka tokkotti qalan nuti ijoollee isaaniiti kanaafuu andee maamilna laawraabbat hin jiru ziizoo qoonoo mirabbishishaan chaawri laawraabbat indee በቤቴ ነው ማነው ዚዞን አላቆምና ላውራበት እንገባብሳ አኒ ጤርቶ ነው ዱንቆሌ ጤራዳ ወር ገባባ ወዱከ እንገባብሳ በቁመቴ ልክ ነው ማውራ ይቅርታ ይደረግልኝና እና ናስሮዬ ወሬስ ላለቀብኝ ነው እናፎ በከተቆት ዱነ አቦዲን ከይ በከተቆት ቃለመኒ ኑት ኦሮሞዳ ኑት ሙስሊም ክርስቲያን እንጀለ ኑት ኢገሳን ጆሌ ሳነቲ እንፈልማና ፈይሳ አዱኛ ጋር የንጉሊሶም ሰጃባዳ ናስሮ የስንጃለዳ ሲንከበጃ ሀውት ነጋናኒ ነጋቲ ወረን አገሰን እንደከሰኒኩ ወረን መዳበርተኒ ገለቶማ ኦዱን ቆን ዚዞ ካደ ቦተሚያ መዱበዱ ኤርጋኬ አቦ ከነ ሸይጣን ኑራ ካስ ደሞ ፕሮፋይሊ ከበሮ ወተከና አለ ገሉ ድላሌ ላለ ማለት ሙደተኒ ቤታ አስተግፍሩላህ አልዓዚም ዚዞ Sagale kiya jira. Aboro bisarat kanunu raga. Oh, sawa alaikum. Abona macana alkan na barraza kunini. Salamu alaikum akam jirtan ummatakash toromo ko akam jirtan fayyake tan jirtu. Alaikum salam. Nama nanu raga siga nama waqati bo nama setana jenne sidage fanam erga kan kemu. Awara ullati na rodis. Warra meniliki wali nilira barta ma zani ta arta. Alisan arsuf kana raka hadde bar isan arsuf kaisaniti wal fakata wal fakatu tajib sabi bar nama banda go video ke bana me fula ke bareda sambani disi feza ke frizi safa reda fezi tare bar bana endo manne bar baka je afurmulo akala ko demna le fanamna kala demna bar ban ko gazi injelu iyo ma bareda turre rifesi ka kan man turre barado isra robe mo malinni wallahi bareda turre wallahi akala tafale ku ya to ko yani gudate farza ka keti kare jadan bas wada kam ya to ko ya na sinitima boss wangu tana na sinitima kara ke sa ya samari sisa boss kam jirtan anyways ga ke na tabarra no si wana ti post te arke turre jere mangiste ko ready welcome ايش
Waket argee jira dhimma amantii qofaa miti. Dhimmi muslima ta'ee ka amaaraa kan irratti dhaqaati koomentii jara laala beeta. Wanni takkafaa waan isin jettu wanni feete yoo dhufte jettu islaama Oromoo islaama waliin tu'urra amaara maatama hidhata waliin tu'uun naawayyaa jetti. Siigalee kun bar shira jarri dalagaa jirtu siigalee jarri kun carraa hin arganne malee borganama isaanumarraa jalqabdee fitti kana beekti. Kana waan ta'eef nuti ciifnee jirra ummata kana sagalee ta'uu qabna ummata keenna waliin qabna social life waliin qabna amantiin kophaa nu ta'u akka ammareef ustaaz Raayyaan dubbatetti wanni ummati kun gaafataa jiru sirriidha sirrii gaafii mootummaan deebisuu qabu gaafatamuu qabu iyyuu miti jedhee beeta yoo dhageeffattee jiraatte live isaa soo kanaafuu dhimmi kun dhimma amantii qofaa miti dhimma siyaasaati dhimma amantii yoo ta'e muslimi faransaay jiru afaan faranjiitiin daawaa godhamaaf ka ameerikaa jiru afaan ingiliziitiin godhamaaf ka keenyaa jiru afaan kiisuwaalitiin daawaan godhamaaf siigalee kanaafuu ortodoksiin keenyaa jiru ka Itoophiyaa jiru garaagarummaa hin qabu afaan ifiitiin loqotata wanni isaan amma godhan dirqamaan waan kitaaba ifii barreessan san irratti amanaa jechuu barbaadan malee dhimma afaaniiti dhimma Oromoo jibbuuti kana beeka akkasitti dhimma Oromoo jibbuuti malee dhimma amantiiti miti amantii yoo ta'e laalatin Oromiffaan haa qaddasan Oromiffaan waan kenna haa tajaajilu jira azaan lamin ba'amaaranyaa yoo ta'u Oromanyaa yoo ta'am jedhan nama gaafatetti hin jirre nama gaafatutti hin jirre because international language dha Arabii fi Ingiliffaa ta'ee lammaffaadha siigalee international language locally afaan locally fitee azaan lamin ayoon hin ba'amaaranyaa siin jedha laal kun akkamitti kanaafuu amma walumaa galatti nu godhuu qabnu duula miidiyaatiin nu caaltee jirti tiktaa kana gubbaatti amma zaman kun bira yoo deemte nama 17 jala daawwatu jira kun nama 17 san keessa yoo gattiqqaate 17 Oromoodha kaasi keessa taa'ee waa arrabsu kawaa jedhu siigalee ummati sun ummata sadhiise asitti deebi'ee mari'atuu qabna dhimma siyaasaati malee dhimma amantiiti nun galchu jenne waa'ee amantiiti jenne usnee teenne garuu dhimma amantiiti sirriidha waa'ee amantii yoo taate amantiin kan abbaati keessa seenuu hin qabnu uummata akka furmaata kennuu hin dandeenyu sirriidha dhugaa jettee Nasriyaatti yaadati barreessisan irratti waliigalee jira sila kanaafuu yooni maanyaa jara irratti wal ijaartee jara wanni jechuu deemu jirtu kanaafuu akka namni shaashamanne irratti paappaasota kana qeessota kana simate sheekota kennaa bar qeerroo kennaa bar ijoollee muslimaati bar soo kanaafuu nullee sagalee ta'uun dirqama Oromummaatu nutti jira kanaafuu akkasitti quba qabaadhaa obbolowwan keenya Oromoo ka Ortodoksii afaan ifiitiin waaqeffatu mirga guutuu qaban namni dhowwatuun hin jiru dallaala isaaniif rabbii gudduu namni tokko hin barbaachisu soo kanaafuu nuti sagalee hin taanaaf isa waliin jirra jechuu ni qabna waan jedhu qabaa galatooma piroofaayilii jijjiiradha haasaa agarsiisu. Ayyee galatooma animmoo garasitti akkina dabarsinaa keessaan bahee jedhee of laaluu dhaqe beektaa? Jirta. Bakka badhoo si baasee iyyuu. Amma ani beektaa warra si dura seenillee ma jiranii hanga fakkeenya. Mee waa takkan jedhaaf abdiisaa guddaa naaf olchi. Jalqaba irratti naasiroo guddaa galatoomii waan daffaramuu hin qabne gadi baatee akkasiin mana kee bantee dubbachuu keetiif guddaa galatoomii. Feesbuukii keetii irratti illee argeen jira waan ati lafa goote isa dhugaadha. Kanaaf ijoolleen keenya abdiisaatillee baga dhuftee ergaa sii qaba. Kanaaf ijoolleen peejii gugurdaa akkasii qabdan gadi baatanii waan kan dubbachuu. Akkasuma miut godhe jijjiira dhiifama okay haasaa. Itti fuufati. Kun dhimma Oromooti malee dhimma amantaa tokko irratti qofa ilaalluu miti. Kun dhimma afaaniiti, dhimma eenyummaati. Nasrisha yeroo tokko guutaa kushi dhiifama naa godhu yeroon keessee ol harkis. Iddoon jira ana jalaa baati yeroon keessee ol harkis. Ati jalaa gabboo yoo harkisaani. Okay jalaa gabboo ani piroofaayilii jijjiiradhee dhufa. Okay. Jarri kun gizee dhiigni namaa akka galaanatti dhangala'u gizee namni akkasitti dhumu labsii irra labsan kana hin labsine. Kun maal isinitti agarsiisa?
Oromiyaa keessa hiddan nu citeedhani dhuguma hiddi isaanii cite. Nuti waan beeknuuf amantaa kana keessatti guddanne waan ta'aa jirus ni beekna. Abbootiin keenya har'a as ga'an kun qabsoo kana asiin ga'uudhaaf waggaa 60 waggaa 50 isaan gaafate. Paappaasii bira ga'uudhaaf akka waan qalbii miti beeka. Ijoollummaa irraa kaatee daaqonii taatee daaqon irraa gara monokseetti monoksee irraa gara paappaasitti dhuftaa waggaa 70 waggaa 60 si gaafata bakka kana ga'uudha. Abboonni kun akka qalbii miti anas ga'an. Achi keessattis dhiibbaa hedduutu irra ga'a dhufe. Har'a isaan duuka dhaabbachuudha qabna. Har'a isaan afaan keessaniin waaqessitanii hin bartan kan jedhaniif rakkoo hedduutu wanna matsaafaa keessa makanii barreessantu jira. Santu gadi ba'ee uummanni nurratti naqaadha kan isaan jechaa jiran. Kanaaf uummanni kun afaan ofiitiin baratee of baree amantaa kana isa sirrii akka godhu hin barbaadan. Kuni maraba isaaniiti. Maraba ittiin Oromiyaa keessaa risoorsii ittiin butanidha. Okay? Ijoolleen keenya tokko ni jiru shawaa kana keessa. Warra ideoloojiin isaanii akka hin taane itti jallatee jiru ni jiru. Isaan deebisuu irratti ijoolleen shawaa keessatti ijoolleen Tuulama wal qindeessinee isaan barsiisuu walirra ijaaruu qabna. Ergaan kiyya kana abdiisa. Amantaa kiyyaa miti amantaa biraa keessallee yoo jiraattan beeku amantaa kiyyaa miti sanii miti kan jedhu irratti akka xiyyeeffattu hin barbaadu. Kan biraa immoo ati amantaan kee musliimaa peenteedhaa maaltu si galchu warra jedhan diina tokkoffaa Oromooti warra akkasii yoo argitan. Nasiroo siifan dabarsa ergaa kana. Isaan warra akkasiin jedhan diina Oromoo tokkoffaa ta'uu bari. Isaan maal yaan isaanii ganda gandaanuu akka addaan siqootuuf qophaa'anii jiran barra. Amantaa miti ganda gandaanuu akka ati wal ciccirtee wal nyaattu barbaada. Amantaan immoo isaaniif lootoriidha yoo akkasiin deemne. Kanaaf kuni dhimma Oromooti. Namni kamiyyuu nan galchu jedhee waan duubatti keessa hafuun jiru Nasiroo guddaa galatoomii argee jira. Wanni ati poostii gootallee argee jira. Ammas mana kee bantee waan kana kaasuu keetiif guddaa galatoomii siin jedha. Ayyee galatoomii guutaa akkas carraa walii kennaa deemuun bareedaadha. Hedduu ulfaadhu. Yeroon geesse baga nagaa dhuftan hundi keessanuu. Mee Abdiisaa Agaa waa jedhiitiin jara kana yeroon geesseef haa walii yeroo dheeraa fudhannee mari'anname. Yaa galatooma hundi keessanuu ani baay'ee sin dubbadhu jechuun waanuma jechuun ati har'a Facebook irratti waan post goote irratti argeetanani dhugaa dubbachuu fi hedduu tokko waa lama nu badde tokko dhiisuudhaaf Oromummaatu si dhukkubse dubbachuudhaaf immoo karaa amantaatiin rakkoon adda addaan irra gahaa yaada jedhuuni suni amantaa nama tokkoo sappoorti gochuu jechuuni amantaa san tuqxee amantaa sun akka barbadaa'u goote jechuu miti. Kun immoo waa'ee nama karaa nabashoonni nutti as deemaa jirtu kuni waa'ee amantaa jabeessuu yookaan immoo san odoon ta'in Oromoo lafa Oromoo qabattee maannoo jechuudha. Kun miidhaa ishiin karaa ittiin nutti seentee ulaa ittiin argattee kun Ortodoksii Oromoo jabeessitee Islaama xiqqeessuu miti. Sigalee kun miidhaan hundarra ga'a. Oromoo kiristaanaas haa ta'u Islaamaas haa ta'u miidhaan Habashaan nutti deemaa jirtu kun kan hunda keenya miidhuudha. So waan jechuu barbaade ogaa waan gaarii tokko gootu rakkoon tokko si mudachuun dhiisu. Ati immoo kaayyoon ati gochuudhaa deemtu immoo situ beeka. Namoonni akkanaan jedhaniidha fodoon ta'in kun waa'ee dhimma amantummaatiif yoo dubbatte negatiiva isaanii san dubbachuu osoo hin taane waa'ee kuni amantaa Ortodoksii warra Oromoo ta'an qofaaf miti rakkoon isaan nutti fuudhanii dhufan kun. Ani Islaama Oromoo gurguddaa qabdan akka nu hordoftan kan baru. Dubbiin kun akkasitti deemne warra muudamirra yoo waa tokko ga'e amma birriin jiru isaan qabanoo ammayyuu Gojjam Gondaritti guuramaa jira. Harka wayyaa jalaan kanaa'u baankii keessa jiru namni faayinaansaalii ikoonoomikaalii hordofaa jiru maal dubbachaa jirtu maal yaadaa jirtu tokko isa kanarratti namni gadi bu'ee amma DC'tti dhufaa jira. Nu bira DC kana infoormeeshinii gahaa qomcee wajjin jiraanna sababa ta'eef yeroon geessee akka duukaa buutu asirratti kabaja guddaa sii qaballee hordofi. Erga muudamni kun paappaasii shoomanni muudannee mitiire biyya qixxee qabna. Gojjamillee Gondarillee mootummaan
poolisii kenneefi ilaalamuutu irra jira. Nuti waa'ee Oromiyaa miti Goojjamillee Gondarillee isaan Oromiyaan keenya jechaa jiru. Nullee kana keessa galchuu qabna. You have to include everything. Tokko isa kana. Inni sadaffaan waanan jedhee daddarbu. Uummanni Oromoo yeroo sarara gahu yeroo rukutamu balaaleffan. Maaltu qophaa'aa jira? Amma ani Naaziritti Yuunivarsiitii baradhe Adaamaa. Amma Adaamaatti hiriiratu qophaa'aa jira. Kan itti guuramaa jiru ganda gaaraatti, booleetti, ganda sagalitti, duwwaa sagalitti qawweetiin namaa jiru. Uummanni keenya maal dammaqee jira? Kanarrattoo baatanii of eeggannoo cimaa mootummaan akka bira dhaabbatu akeekkachiisa guddaa dabarsa ani akka Oromoo tokkotti. Kan isaa waa'ee amantaa yoo ta'e waggaa 300 waggaa 150 uummanni Oromoo duddatti farsoo baatee mucaasaa harkatti baatee bishaan cuuphachuu dadhabee ati soomaa miti ati mambarii miti jedhee mucaa baatee galee beeka. Reeffa abbaasaa mucaasaa baatee maasaasaa keessatti wallataan turre. Uummanni Wallaggaa waan baay'ee baatee dabarse. Ammayyuu wajjin jira. Kanarratti gadi fageenyaan isa darbe miti. Inni amma nutti deemaa jiru. Ani Yoonii Maanyaa nama jedhee guyyaa tokko jala taa'ee ilaalee beeku. Garuu maal na hubachiise Yoonii Maanyaa kaleessa? Namni kunni sagal sun ergama guddaa akka qabu, jibbinsa akka qabu natti mul'ise. Kanarratti ani isinitti hin dheeressu. Sinfoloo guddaa qabdu. An nama miidiyaallee miti. An barreeffamaan beekama malee kanarratti hin beekamu. Please, you have to do everything. Investigating birriin amma guuramaa jiru, miliqaa jiru, inni baankii jirus birrii warra qomaaxaa utoo hin ta'in ani nafxanyaa jedhee isaanii waamu. Nafxanyaan dhiira qawwee qabatu. An qomaaxaatti beeka. Kanaaf itti bu'ee financial economically inni lafti gurguramaa jiru nu jaalaan. Lafti maqaa bataskaanaa maaliin fuudhame gurguramaa jira amma kana jala bu'amee tokko isa kana lammaffuu baankii keessa kan jiru birriin sinoodisii firiis ta'uu qabu. Kanan dubbachuu barbaadaa irratti akka mari'attan baay'ee galatooma ulfaadhaa isiniin jedhu. Dhiifama yoo isinitti dheeressa. Baay'ee galatoomi kennaa koo. Dhugaa dubbatu faana amma isin waan argeef malee osoo walitti dhufnee waan jedhullee yaada qabaa ture. Garuu egaa amma namni ergatee namoota muraasa keessaa galchee guyyaa birootitti ammoo danda'ame akkam ta'uu qaba waan jedhu kallattii wayii kaa'annee akkaataa obboleewwan keenyatti yaadaanis miidiyaan dhageettii qabnuunis gargaaruu dandeenyu. Dhoombirin dhiifama jechaa yeroon geesse carraasiif kenna. Nasri Dugalatoma amantii tuni namni kuni garuu Sultaanios kan jedhamu kan dhallee isaa haasawaa godhu kan namni kun itti gaafatamummaan isaa Minnesota irra Ortodoksii Churchii jidduu kana jiru isatti gaafatamu. Yeroo amma gara Shaashamannee kana hojiin itti kennamu malee dhiha Oromiyaatti kan jiru Wallagga keessa gara Iluu Abbaa Booraa Wallagga Soonaa Iluu Abbaa Booraatti ammallee namni itti gaafatamu isa kana. Juulli nama kana irratti hin banamin hin jiru. Wanti nama kana isaan hin godhin hin jiru. Mindaan hojjetanii wanti isaanii Oromoo ta'uu isaatiif tuulli magaalaa kanarra raawwatin yakka kana raawwate jedhan akkuma gadaamii ittiin ijaaru na gargaara malee Abuna Awustaanxiiniyoos magaalaa lakkuu keessaa ni ariina jettee qeesonni Goojjamee Koree Minnesota jirtu waliin akkaataan isaan ijaaraman diiteelii isaa waan beekuuf kanarraa dubbadha. Kana yoo agartu sheekni tokko yoo ilaalte garuu bakka fedhe yoo aduu namni irra duulu jiru amantii san barsiifata afaan lamaaniin afaan Oromoo dandataanaan ni tajaajila afaan Amaaraa dandataanaan afaan sanii tajaajila Oromoon garuu rakkoon isii maali? Mana kana kun hin danda'amu afaan Oromoo afaan seexanaati jedhanii laa yaa ilmaan Oromoo dhaamsi tokko isinii hima waldaa amantiilee qaba. Nyaatti jiru kan Musliima of keessaa qabu kan Kiristaantii of keessaa qabu kan addunyaa yoo dhugamatti bilisummaa barbaadan taate yoo dhugamatti haa ta'uu barbaadan taate amantii feetan qabaadha. Saba kana yookiin ammoo ummata amantii kana qabu kan har'a kumaatamaan qabeenya qullubbii irraa galuuf itti duulan
lafa Oromiyaa harka nu jala baate jamsiraachin ne tabatta soo jedhan jamsire waan biraa miti beeka maallaqatu irraa cite galma madda galiitu irraa dhaabbata kana waan ta'eef isaan hadha kana kutuuf kana dhabuu diddaa fi waraana banaa jiran lola banaa jiran wareegamni namaa baraara abunichi dubbatanii jiran namoonni Oromoo ta'an bakkoota gara garaatitti muudaman yoo xiqqaate namni 3 ol in a very short term ajjeefamanii jiru yookaan sababni isaan ittiin du'an osoo hin beekamne du'anii jiru kuni maal jechuudha boruga harka isaanii malee boruga nama hordoftoota amantii kana jala jiran hunda keessanuu balaa kana isin ragaa boruga nama uummanni kun ammoo yoo jara kana to'atan jara kana yoo cabsan amantii islaamaa sin dhiisanii amantii peentee sin dhiisan peentee irratti akkamitti akka duulaatiin tol Arsi baalee argi keessa babal'atutti. Kanaaf yaa Oromoo dhageeffadha. Amantii feete qabaa. Udaan uummata kana bira dhaabbadha. Hawaasa kana bira dhaabbadha. Guyyaa qeessaa wajjin sagalee wajjin dhaabbate guyyaa diisitti galma hunda harkaa cufanii qeessaa mu'eel wajjin dhaabbatee nan yeroo inni ganama gara charchii dhaqu charchii keessa ari'an. Guyyaa san Oromoon maal gootan? Keessattuu Oromoonni amantii Islaamaa qabdan qeerroon Oromoodha. Hojiin yeroo san isin hojjettan, wanti yeroo san isin gootan. Qeessaa mu'eelin bira dhaabbattanii qeessaa mu'eelin akka gadi dhaabbatu gootan. Bu'aan guyyaa sana nama san akka gadi dhaabbatu isin gootan har'a garuu ammootu deemee gaafiin afaan Oromoo Oromiyaa keessatti sadarkaa guddaa irra argatu afaan kun guddachuu qaba kan jedhu har'a mul'atee jira. Kanaaf guyyaa boru guyyaa kaleessa mariin diisitti tureera. Guyyaa boru ammootu akka Minnesota lakkoofsa sa'aa waaree booda sa'aa 2 PM irratti Minnesota waldaa hawaasa Oromoo keessatti mariitu jira. Marii kanarratti argama feetu yaa sheeka Oromoodha. Yaa qeesii Oromoo, yaa Protestaantii Oromoo, yaa paasterii Oromoo, yaa waaqeffataa Oromoo, yaa qeerroo fi qarree Oromoo. Dhugumatti Oromummaaf qabsoofta taanaan dhugumatti kaayyoon Haacaaluu Hundeessaa fa'aa irratti wareegaman yookiin ammootu Haacaaluu Hundeessaa fa'aa irra nyaataman ilmaan Oromoo hedduun isaanii kan akka Nadhii Gammadaa irratti dhabaman tokko gaafii afaan Oromooti. Gaafiin afaan Oromoo caasaa mootummaa keessatti qofa osoo hin taane caasaa amantii kamuu keessatti, caasaa diinagdee kamuu keessatti deebi'uu qaba. Gaafiin kun deebii argachuu qaba. Kana gochuu baanne ammoo mootummaa qofa irratti dhiibbaa godhaa. Charchii fi masgiida hodhan afaan kenna akkuma barbaadanitti abbummaan barbaade masgiida ijaaree hoogganaa sitti ta'e afaan keetiin sin tajaajilu taanaan gaafiin Oromoodha kan afaan Oromoo kun hin deebi'u. Kanaaf kuni gaafii afaan kootiiti. Gaafii eenyummaa kootiiti. Maalummaa kootiiti. Gaafii qabeenya kootiiti. Oromoon qeeqii anaa bulchuu jedhaa ture. Isaan ammoo maal nu godhan laala mee hubadhaa. Nutu isinii bulchaa siin jedhu. Aha qeeqii irratti anuuf bulchuun maali? Oromiyaan isteeta ta'uun isii hiikkaan maali? Gojjam keessa dhaqee qeesiin Oromoo hin jiru. Gondar keessa dhaqee qeesiin Oromoo hin jiru. Tigraay keessa dhaqee qeesiin Oromoo hin jiru. Oromiyaa keessatti qofa namuu abbaa itti ta'a. Namuu gooftaa itti ta'a. Kuni kan ta'e maali? Sababa Oromoo amantiin asii achisi qoodanii lakki kun dhimma amantii kiristaanaati ani hin dubbadhu. Lakki kun dhimma qeenxeetii ani hin dubbadhu. Lakki kun dhimma musliimaati ani hin dubbadhu jennee waan nuti ukkaamamnuufi. Kanaaf yaa ilma Oromoodhaan diinagdeedhaan illee taanaan har'a wanti godhan maali? Namoota amma of muudamaniitiin gadi bobba'an kana mirga sabaa waa gaafii sabaa deebisuuf gadi bobba'an kana baanka akkaawuntii isaanii irra cufanii jiran. Namoonni kun haa xiqqaatu haa guddatu hawaasni naannoo sana jiru dhugaadhaa isaan ni nyaachisa ni obaasa. Haa ta'uti garuu deeggarsa keenyas ni barbaadu. Uummata keenya kan beela'e akkuma gargaarru, uummata keenya kan qeerraa buqqa'e akkuma gargaarru, uummata kana bira haa dhaabbannu, uummata kana bira dhaabbannee guyyaa isaan of danda'an seenaa dalagdanii seenaa kana keessa wanta isin dalagdan rabbillee isin yaadatta seenaan Oromoollee isin galmeessa. Adaraa Oromoon magaalaa lakkuu keessa jirtu boru waaree booda waldaa hawaasa Oromootitti argannu of durallee hiriirri deeggarsaa diisiitti irratti illee Febraawarii kana keessatti qophaa'aa jira. Isa sana irratti illee namoonni haalli isinii mijaa'u ammarraa argamaatii qophaa'aatii deeggarsa godha. Uummanni Amaaraa kan hiriira baaniif dhageeffadha. Tokko biraa hin hafne hiriira kan baaniif amaarummaa isaaniitiif malee amantii sanarratti Oromoon dhiibbaa godheefi miti. Gaafii mirgaa, gaafii kabajaa nama kabajaa kan jedhu. Kanaaf adara Nasri hin sodaatin. Rabbiin nama dhugaa dubbatu amantii kamuu haa qabatu haqa namaa irratti falmaadhe malee nama tokkollee nama mirga namaa nama dhiibu osoo agar amantiin tun amantii kiyyaa miti jettee cal'istee bira darbuun rabbi birattuu itti waan nama gaafachiisuuf akkuma lubbuu namaa sani kun beeka. Lubbuun namaa namni kamuu taanaan lubbuun namaa namuuma. Mirga namaatiin falmataa jirta.
isiniin jedha ulfaadhaa galatoomaa carraa nama biraa. Galatoome yeroo geesse kenna ulfaadhaatti illee nagaan nuuf ture. Ulfaat itti fufaa ijoollee baay'ee jala ulfaat galatoomi Nasrii. Arbaan ka garuu Sorry, Doombir itti fufa. yeroo dheeraa ture. Baay'ee dubbachuuf miti. Wanni jechuu barbaade ani akkuma reef Nasriin yeroo jalqabaa irratti dubbatte sooshaal miidiyaa irratti paawuriin hin jiru. Ijoollee warra amantaa kana hordofan ijoollee Oromoo irraa miidiyaa kanarratti hin jirani jechuun hin danda'ama. Wanti xiqqoodha. Yaani amma akka Amaaraatitti yoo dubbatte namoota hedduudhaan hordofamaa jiranii yaada namoota kanneen iyyuu jijjiirsisaa jiraachuu danda'an. Amma ijoollee takka ijoollee shamarranii ta duraan asirratti yaada qabdu yoo jiraatte maal akka ta'e hin beeku tokkummaa keenya irratti haa dubbannu jettee jara gargaaru jirti. Ijoollee shamarran yeroodhaan wallahi na ajaa'iba maaliifi yoo ati jettee jaratti balleessitu isin hin beeytanii tokkummaa keenyatu faca'aa jetti. Tokkummaan amantii kana garuu amantiin kan dhuunfaati. Amantiin kamiinuu akkuma beekamu afaan irratti hundaa'u na fakkaate garuu amantiidha malee afaan irratti hundaa'u na fakkaatu. Maal akka ta'e waan kanallee ijoolleen karaa wal balleessaa jirti. Ijoolleen Oromoo warra amantii kana qabu tokkummaa osoo jettu akka waan afaan Oromoo sun amantii san balleessu sabatti amananii fi amantiitti amananii irraa hin beekani. Waan kana akkumatu jette keessa isaa sirriitti hin beeknu. Waan kana ijoollee tana osoo raaluu baatanii irraa dubbatanii baay'ee namatti tolaa jedhanii ijoolleen jirtu jechuudha. Sooshaal miidiyaa irra hin jirtu jechuun hin danda'amu wallahi. Yaa beektaa ani wantummaa dhaga'ee dubbadhee fi wanti garaa na nyaatee jiraate laalee orgoonti kun argame torbee lamaaf deema. Ijoolleen jiranillee hin jiraan beekaa walitti ijaaramanii akka isaanii kanatti ilaala. Amma dheengadda mana yoonimaa ture kaleessa mana zamadkuun nama 10,000 meeqaan ta'anii ilaalamanii har'allee mana yoonimaa nyaati borullee mana nama birootitti akkasii wal jijjiiraa jirri olola isaaniitiif akka ta'utti qindaa'anii uummata kanarra hojjetaa jiran. Kan keenya garuu ijoolleen amantii kana hordofan wal ijaaranii namoota akkas hordofaa hedduu qaban nama 10,000 daawwataman beeksisa baasaa guruppii garaagaraa keessatti beeksisaa wal qabatanii dhufanii dhiibbaan isaan godhaa jiran hin jiru beeyta. As biratti ammoo kana ta'uu baannaan ammoo dhugamatti jaraa warra amantii kiristaanaa hordofanii miti si'ee islaamaatu ololli namaa kun baay'atee sammuu kee keessa obuute si dogongorsiisuu danda'a. Badii wanti jedhan kun dhugaadhaa ganamne yeroo takka jechaadha. Duulli isaan godhaa jiru. Yaa kanaaf rakkisaadha. Waan akkasiisan isin jala waliraan biraatiif ta'an ijoollee osoo ijoolleen nama achi keessa amantii hordofas keessa jiraate gaafii ani gaafachuu barbaade abbootiin amantaa warri Oromoo kunillee wanni dubbataa jirru amantaan ortodoksiin takkatti himaa garuu ammoo kan gartee ittiin faarfachuullee qabnu kan gartee ittiin dalaguu qabnu afaan kennaanii jedhan malee amantii tana bakka lama qoonnaa hin jenne. Maaliif akka isaan amantii warra akka Amaaraa kana jala deemaniitiin ijoollemmaan kiristaana tawaahidoo jechuudha. Ijoollemmaan gartee Oromoo maalirraa ka'aniitiin addaan diigamnaa amantii lama taati jedhan. Amantiin takkatti amma fakkeenya musliimarra yoo fudhanne musliimni bakka kamiyyuu Amaara tahee Oromoo tahee Sumaalee tahee Guraagee tahee marti isaatu amantiin takkuma qaba garuu ammoo afaan isaatiin daawwaan itti godhama afaan isaatiin rabbii isaa kadhata akkasitti himamaaf shayini kamiyyuu jechuudha. Sheekonni Oromootun hin beeytu jetti ijoollemmaan Oromoo baramma ijoolleen eenyu kana qeessonni Oromootun eessarraa baratti yoo jadarraa hin baratinii jetti. Wanni kun akkamisaa afaan kun afaan Amaaraa kun afaan waaqa biraa bu'e moo ammallee ortodoksii tawaahidoo agarnaateedhan. Lafaa fi wanni hojii rabbi bira nama geessu garagara biyyi waan addunyaa tanarratti ijaaramu amantiin ammoo waan rabbi biratti ittiin gartee ittiin rabbiin biratti ittiin gaafataman na fakkaate waan kana ammoo tuyyuu wallahi irraa dubbadhaa ijoolleen Oromoo hin jirtu akka isaaniititti kana namni asirraa haata yaada jaraa Doombir namni fooluma walitti qabaachuu dhabuudha malee tasfii lammii tasfaayee fa'aa yeroo baay'ee diskasii godhanii ijoolleen namni fooluma walitti dhabuu yookaan immoo wal quba dhabaachuu yookaan immoo akka isaan walitti labsaniitiin hunda maraa wal guuran kana Oromoon akkasiin godhuudha malee inuma jirti ijoolleen. Dhiibbaan jaraati wal akkasitti
akkasii wal madaaluu qaba malee warris jira yaada akkasii qabu yoo wal jara duuba deemee jira ijoollee nama yaada jijjiirsaa jiranii galatooma wal faddaa nama biraa galchina. Nama birootiif carraa kenna itti fufama odaa. Nasriin dhagama? Dhagama itti fufu carraa keeti. Ilaali garaagarummaan maaltu jira si fakkaate? Warri Habashaa kuni warri kaabaa keessattuu Amaarri kuni Amaara namni kaabaa ta'e hundi Zizo si galchaa obsi. Islaamaa kiristaana waliin hin jedhu. Viidiyoo tokko si ergeera dhiyoo tana. Maal jette takka? Kagaallaa Sheek yaa Amaaraa qeessisaa ishaalanyaleetti. Musliima barii fi ijaabattee. Warri kun akkasitti waan yaaduuf warri jalatti hiriiree jiru sun hundi warra maqaan Islaamaa fa'a gariin. Warra akkanaa kan maaliif isaan ol aantummaa eenyummaa isaanii san aadaa duudhaa afaan isaanii san namarratti fe'uu kaayyeeffataniiti wanni isaan deeman. Kanaaf jecha wal jala yaa'an. Yeroo tokko tokko haga feete wal jala yaateef yoo dhugaa hin qabaatiin hiikan qabu. Dubbii kanarratti waan gabaabduu tokko isiniif kaasa. Wanni isaan taasisaatiin hin jiran amantaa osoo hin taane weerara lafaati. Waanuma dheengadda muummichi ministeeraa ibsellee akka fakkeenya gaariitti fudhachuu dandeenya. Inni gama biraa wanni biraa haa hafuuti. Qorannaan waggaa 50 dura waggaa 50 as wanni godhan saniyyuu daran. Qorannaan waggaa 50 dura bahe tokko ragaalee hanga lafa qabataniitii fi hanga lakkoofsa bataskaanaa naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa gidduu wal afoo qabeetiin hin garsiise. Fakkeenyaaf lafti bataskaanni hedduun keessa jiru naannoo Amaaraa keessaa lafa Gondar. Lafa Gondar kana barkuma 1957 qorannaan bahee wanni garsiisu. Lafa Gondar kanarra gara bataskaana 2626 ture waggaa 50 dura. Lafti inni qabate garuu kaaree meetira iskuweeriidhaan kaaree meetira iskuweerii 33 qofa qabate. Yoo Arsii deemte garuu Arsiirra lafa bataskaana fakkeenyaaf Baalerra lafa bataskaana 53 qofa jira lakkoofsaan. Lafti qabame garuu kaaree meetira iskuweerii 2100 oli. Kana jechuun maal jechuu? Bataskaana laloo madiqoorra qabatanii garuu immoo lafa ittiin saaman. Wanni isaan godhaatiin turan cunqursaa harka gama biraati. Oromoon sabni akka amantaa biraatitti maaliif waan kanarraa dubbataa waan jedhu gaafatan yeroo baay'ee. Sababni Oromoon akka amantaa biraatti illee yoo qabaate waan kanarraa dubbatuuf tokkoffaa warri gaafate kun wanni inni gaafate waan biraatii miti. Afaan kennaan tajaajilamnaa. Afaan kennaan gaabbii yookaan sahaa jedhan akka shahaadaa jechaadha gaabbii yookaan sahaa jechuun. Shahaadaan carraa dhumaa ilmi namaa addunyaa kanarratti qabu ka dhumaati hafuura dhumaati beekaa dhaamsa dhumaati. Lissahaan kuni waan gaabbii dhumaati. Wama kana namni afaan isaatiin jechisiisu dhabuudhaan jedhee abbaan tokko kadeen gaddamuu daman keessa. Namni tokko afaan haadha tiyyaatiin jechisiisu dadhabuudhaan haati tiyya osoo hin jedhin duutee jedhe. Inni kuni baay'ee hirriba na dhoggee. Wantoonni akkanaa kunniin yaadamuu qaban. Gaafiin uummanni beekanii hawaasni nama cunqursuu barate. Gaafa walqixxummaa itti himan waan gabroome itti fakkaata. Waa'ee walqixxummaati wanni jedhamu jiru malee isaan dhabamsiisullee isaaniin hin tajaajilaminaallee jechuu miti. Inni gama biraa bataskaanni kun hitta dhiigaa kennatu morame wanni jedhaniif maaliif? Dantaa isaanii, dantaa siyaasaa, dantaa diinagdee akkasumatti ammoo dantaalee hedduu achi keessa dabarfatantu jira. Gaafa naannoon Tigraay akkasuma beeta kanatti yookaan immoo mana lubummaa mataa isii labsite namni tokko namni dubbate hin jiru. Nurraa haa badanii jedhan. Namni amma Abuna Pheexroos jedhan wayita hunda gabbaheetiin ibsa dubbisu kuni dhabamanii jiran lammuu asiin deebi'anii jedhee labsaatu. Sigalee ofiimmoo akka ortodoksiin mataan gaanfuma Afrikaa keessatti iyyuu Tigraay. Sinigalee warra Aksuumii hin qabu. Silaa ka isaanii kabaja hin qabne Oromoo kenna. Kanaaf kabaja takka hin qaban. Sababni isaan ijaaruu fedhan ol aantummaa sabummaati. Ol aantummaa sirnaati kan isaan ijaaruu fedhan. Yoo waa dubbatan maal jedhan? Itoophiyaan diigamte, Itoophiyaan diigamuuf jedhan. Why they care? Maa cinqaban Itoophiyaan diigamtuurraa? Isaan bar waan samiiti, waan hafuuraa dalagan malee waan politikaatii miti. Itoophiyaan diigamtee dhiistee sheeka tokko, qeesii tokko maaltu saga'e? Warra politikaatu ijaara malee bar biyya warra amantaatii miti. Warri amantaa hegereedhaaf, aakiraadhaaf nama qopheessu hojiinsaa. Kanaafuu wantoota kanneen yoo laaltan
ergama dhoksaa jabaa of keessaa qaban. Ergama kana wanni Oromoon itti dammaquu qabu. Wanni dheengadda Wallagatti mormi murame ummanni sun eessaa yaa'ee akka godhe yaadachuudha wanni barbaachisu. Wanni dheengadda